Mootummaan Itoophiyaa ammas yeroo lammaffaaf Lammaa Magarsaa hidhuuf Xaaliyaanii dabarsitee akka laatuuf gaafachuunsaa Keelloo Miidiyaan gabaaseera. Pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kan ture Lammaa Magarsaa erga bulchiinsa Abiyyi waliin wal dhabee booda baqattummaan biyya Xaaliyaanii akka jiraatu himamaa jira. Namni Abiyyi Ahmediin ganamuun isaa kan himamu Lammaa Magarsaa oolmaa guddaa Abiyyiif kan oole deebi'ee Abiyyiin hidhamuuf barbaadamaa kan jira kan jedhame yoo ta'u, Abiyyi Ahmed namoota isa tumsaa turan hedduu akka meeshaatti itti gargaaramee gataa tureera. Gatuu qofa osoo hin taane namumaa oolmaa ooleefii ture deebisee hiraarsuuf gidirsuun himatama. Lammaa Magarsaa biyya bahees bulchiinsa Abiyyi ammaa qeeqaa turuu isaa miidiyaaleen karaa garaagaraa himaa turaniiru. Gabaasa Itiyoo Fooram kaleessaa galgala hojjeteen mootummaan Itoophiyaa Lammaan dabarfamee akka kennamu Xaaliyaanii gaafachuu ibseera. Ta'us Xaaliyaaniin gaaffii kana kuffistees himameera. Sababa Lammaa Magarsaa mormitoota waliin ta'uun jeequmsa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru hammeessee jechuun kan himate yoo ta'u, namni kun biyyattii nagaa dhowwaa jira jechuun bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa amma Xaaliyaaniif gaaffii dhiyeesseeras jedhameera. Siyaasa Itoophiyaa kan bara 2018 keessatti gahee olaanaa kan taphataa ture Lammaan haala kanarra gahuun isa fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa hedduu aarsuu gabaasichi ni ibsa. Dhiyeenya shabboo miidiyaa irratti gaaffiif deebii kan taasise milkeessaa miidhagaa akkaataa Lammaan sirnicha keessaa dhiitamee beekaaseera. Lammaa Magarsaa pireezidaantii naannoo Oromiyaa ta'ee tajaajilaa wayitaa turetti akka argee nama ajjeesuuf hidhuun qabbanaa ture jechuun kan himamu ta'a. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa ta'uuf yaadamee wayitaa filamurraa ga'utti Abiyyi Ahmad Abbaa Duulaa Gammadaa michoonfachuun ofii aangoo qabachuu akka danda'e obbo Milkeessaan himeera. Lammaa Magarsaa fi Abbaa Duulaa Gammadaa dhimma wayyaanee irratti akka wal dhabanis himeera. Abbaa Duulaa Gammadaa TPLF nama jaallatu yoo ta'u, Lammaan garuu jara garagaa isaanii akka hin feenillee Milkeessaa miidhagaan itti aansuun ibseera. Kana malees BBC'n guyyoota muraasa dura gabaasa hojjetee Lammaa Magarsaa akka yeroo turtii ji'a ja'a oliif akka mana isaa keessatti hidhamee gabaasni gabaafamaa ture ni addeessa. Gabaasa BBC kanaa karmaan gaditti isiniif kan dhiyeessinu ta'a nu faana tura. Lammaa Magarsaa Waaqoo nama siyaasaa Oromoo beekamaa bara Oromiyaan mormii fi fincilaa raafamaa turteetti pireezidaantii ta'anii gara aangootti dhufanidha. Isaan durattis gitaawwan hooggansa garaagaraa irratti bulchiinsa nageenyaa akkasumas afyaa'ii caffee Oromiyaa irratti hojjechaa turaniiru. Dhimma maastar pilaanii fincilaa Oromiyaa keessatti ka'umsaa ta'e irratti yeroo qaamni mootummaa hojii irraa akka ooluuf hojjetaa ture, hawaasa bal'aan garuu mormee wal'aansootti jirutti Lammaan waltajjii tokko irratti dubbii dubbataniin uummata dallanee turetti haara galfii uumaniiru. Onkololeessa bara 2016 aangoo pireezidaantummaa mootummaa naannoo Oromiyaa erga muudamanii naannoo gaaffiin uummataa keessaa danfaa ture kana dubbii isaa afaan isaanii keessaa baheen hawaasa haara galfachiisuu eegalaniiru. Haasaan isaanii waltajjii adda addaa irratti waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irratti taasisanis hedduu kan jaallatamu ture. Uummanni gooftaa akka ta'e, Oromoon diinagdeedhaan jabaachuu akka qabu, saamichi lafaa fi albuudaa akka dhaabbatu, gaaffiin uummanni gaafatu tartiibaan akka deebii argatus ifaajaniiru. Warraaqsa diinagdee Oromiyaatiin hojiiwwan misoomaa gurguddoon akka jalqabamu hayyoonni bakka adda addaa jiran hooggansa naannichaa keessatti hirmaatanii akka gumaachaniifis wantoota barri hooggansa isaanii ittiin yaadatamu keessaatii namni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed dhiyoo dhimma kitaaba isaanii gaabbuufi jedhuu fi dhimmoota adda addaa irratti gaaffiif deebii BBC waliin taasisan keessatti Lammaa deeggaruu biyyatti hin gaabbu jedhaniiru. Fayyaa akka qabu, nagaa akka qabuu fi Awurooppaa akka jiru kunan beeka darbee wal quba qabna jechuunis himaniiru. Lammaa deeggaruu biyyatti hin gaabbu akka Oromoon barbaade dhumarra gahuu baatus jechuun sirna amma aangoorra jiru uummata miidhuun hamma himachuun keessaa bahuu isaanitti akka jajan dubbataniiru. Ijaaramuu fi diigamuun tiim Lammaan pireezidaantii Oromiyaa wayita turanitti gaggeessitoonni siyaasaa ciccimoo fi hayyoonni garaagaraa hooggansatti makaman akkasumas kanneen garaagarummaa siyaasatiin dhiibamaa turan gara hooggansaatti dhufanii garee maqaa masoo tiim Lammaa jedhamuutu uumame.
Gareen kun gaggeessitoota fi hooggantoota amma naannoo Oromiyaa Federaalaa keessa sadarkaa hooggansa garaa garaatiin tajaajilaa jiran hedduu kan dabalatu ture. Miseensi garee tiim lammaa fi koree hojii raawwachiistuu yeroo sanii BBC'n dubbise dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo biiliyoon tumsa keessaa fi alaa akka argatu shoorri miseensota garee kanaa olaanaa akka tures ni himu. Namni BBC'n dubbise kun hangaa biyyattii olaanaa fi miseensa koree hojii raawwachiistuu akkasumas miseensa tiim lammaa keessaa warra adda dureen maqaan dhaamu ta'ullee nageenya isaanii fi eenyummaan isaanii akka ibsamu hin feenere. Akka maddii kun jedhanitti karoorri tiim lammaa diiguu kan jalqabame jijjiiramni dhufee aangoon ministeera muummee eenyu akka galee osoo hin baramin dura ture. Sababa nageenya isaaniitiif namni Dr. Lammaa bira biiroo isaanii seenuu calalamuu eegale. Namni isaan bira seenus Dr. Abiyyi beeksifamanii akka ta'u barreessituu isaaniitiif kallattiin itti kenname jedhu. Sababa kanaaf jechas miseensotuma garee tiim lammaa kuniyyuu Dr. Lammaa waliin yeroo yeroon wal arganii akka hin dubbanne sakaallan tolfamuu akka eegale maddii BBC kun nu dubbatu. Amma duubatti deebi'ee yoon yaadu Lammaan caasaa mootummaas ta'ee kan paartii keessaa nama isaan ala nama isaan waliin dhaabbatu akka hin qabne hojii gaafas jalqabame nuti warri tiim lammaa jedhamnu iyyuu Dr. Lammaa qaamaan argachuu ji'a ja'a dhamaanii jedhaniiru. Ka'umsi garee tiim lammaa jedhamu kan diiguu fi Lammaa qofatti hambisuu asirraa jalqabe kan jedhu namni BBC'f yaada kennan kun hojiin sadarkaa olaanaan garee kana dhabamsiisuu milkaa'aa ta'ee kan raawwatame garuu erga jijjiiramni dhufee booda ta'uu himaniiru. Waa'ee garee Oromiyaa keessatti jijjiirama hooggansa Lammaa jalatti fide kana waan Dr. Lammaatti himame hin beeknu. Lammaan nutti muufatee gaggeessitootuma garee isaa turan arguu dide jechuun namni BBC'n dubbise kun BBC'tti himeera.